Ashama harkafuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu Joosinitti himaam. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa haala mul'atee hin beekneen hammaachuun sadarkaa to'annoon ala bahutti cehaa jiraachuun ibsame. Baatii muddee darbee qaala'insi jireenyaa biyyattii giddu galaana gara harka 35tti ol guddachuu kan mul'isu ragaan eejensii staatiksii giddu galeessaa daballiin gatii nyaataa irratti mul'ate gara harka 41.6tti guddachuu argisiiseera. Tarkaanfiin qabatamaan haala kana jijjiiruu atantamaan fudhatamuu baannaan qaala'insi jireenyaa biyyattii mudatee jiru dinagdee Itoophiyaa dhibee irraa bayyanachuu hin dandeenye irraa buusuu malaan yaada ogeeyyii dinagdeeti. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa waraana Tigraay qofa akka ta'etti warra lixaatiin fudhatamuun dogongora guddaadha jedhan qondaalee duraanii ODP Dr. Milkeessaa Miidhagaam. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa jabaan waadaa Oromiyaa nyaachuu Abiy Ahmad irraa eegala jedhu Dr. Barruu beekamaa Foreign Policy jedhamu irratti gumaachaniin. Lolli humnoota Tigraay fi naannoo Affaar gidduutti eegale jabaatee itti fufeetii jira. Naannoon Tigraay haleellaa ofirraa qolachuu malee kaayyoo Affaar weeraruu hin qabnu jedheetii jira. Lolli akka haaraatti humnoota Tigraay fi humnoota mootummaa naannoo Affaar kan waraana biltsiginnaatiin deeggaramu gidduutti taasifamaa jiru jabaatee humnoonni Tigraay naannoo Affaar keessatti aanota dabalataa qabachuu isaanii dhaga'ameetii jira. Egaa humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahanii asitti lola guddaa ta'uun kan dubbatamu waraanni yeroo ammaa deemaa jiru kun kaabaa fi kaaba lixa Affaar keessatti gaagama namoomaa dabalataa uumaa jiras jedhameetii jira. Naannoon Tigraay dhimmicha irratti ibsa baaseen haleellaa ofirraa qolachuu malee kaayyoo lafa Affaar weeraruu hin qabnu yoo jedhu mootummaan naannoo Affaar gama isaatiin magaalonni hedduun humnoota Tigraay weeraramaa jiru jechuun himataa jira. Mootummaan Abiy Ahmad humnoota Tigraay waliin mari'achuu akka fedhu maddi oduu Associated Press gabaase. Saba himaan kun dura taa'aa garee hawaasa diaasporaa tokko marii sa'aatii dheeraa Abiy Ahmad waliin godheen booda natti hime jechuun akka gabaasetti waraana ji'oota 15 booda bulchaan Itoophiyaa mariif fedha argisiiseera. Gaagama namoomaa akkuma addunyaattuu isa hammaataa ta'e kan yeroo amma Tigraay keessatti mul'atuu fi rakkoo Itoophiyaatti xumura gochuuf hawaasni addunyaa marii araaraaf dhiibbaa walirraa hin cinne gochaa ture. Haa ta'u malee bulchiinsi Abiy Ahmad TPLF waliin marii taasifamuu hin jiru jechuun mormaa tureetii jira. Ammas yaada kana simachuu isaa ifatti hin beeksifne. Associated Press dura taa'aa koree qunnamtii uummataa hawaasa diaasporaa Itoophiyaa kan biyya Ameerikaa Masfiin Tagaanuutu kibxataa natti hime jedhee akka barreessetti sanbata darbee marii sa'aatii 5 Abiy Ahmad waliin gooneen haala amma jiru kana jijjiiruuf fedhii guddaa akka qabu natti dubbatee jira jedheetii jira. Dr. Tedros Adhanom dhaabbata fayyaa addunyaa marsaa lammaffaatiif hoogganuuf jiru. Dr. Tedros dhaabbaticha akka hooggananiif boordiin hojii raawwachiiftuu dhaabbata fayyaa addunyaatiin kaadhimamaa tokkicha ta'uun dhihaataniitii jiru. Muudamni nama kana baatii caamsaa dhufu keessa akka mirkanaa'utu eegama. Namni kun ergama isaanii ala ba'uun walwaraansa Itoophiyaa irratti ejjennoo gam tokko qabatanii jiru. Paartii isaanii duraanii TPLF looganii jiru jechuun mootummaa biltsiginnaatiin himanni irratti dhiyaataa ture. Dr. Tedros gahee hojii isaanii irraa akka kaafamaniif dhiibbaa taasifamaa tureen alattis Tibbana Dr. Tedros marsaa lammaffaaf kaadhimamaa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan waggoota afaran dhufanii ta'anii akka hin dhiyaanneef biltsiginnaan duula jabaa geggeessaa tureetii jira. Oduu maddeen alaa irraa argannee fonqolcha mootummaa Burkiina Faasootti godhameen dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee biyyoonni hedduu yommuu balaaleffatan deeggartoonni humna waraana biyyattii magaalaa guddoo biyyattiitti bahuun gammachuu isaanii ibsataatii jiru. Garee Patriotic Movement for Safeguard and Restoration jedhamu kan Lieutenant Colonel Paul Henry Sandagon durfamu pirezidaantii biyyattii Roch Kaboree aangoo irraa humnaan fonqolchuu isaanii hordofee lakkoofsi bulchitoota biyyoota Afrikaa lixaa kan waggoota dhiyoos humnaan aangoo irraa kaafamanii afur caalu dubbatama. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN itti fufu horaa bulaa.